Ijoon sir. Harkeedhi. Harkeedhi maa sodaattu. Ijoon tolba harkeedhi. Hidarka. Tolba ijoon. Sariu afta ijoon. Sariu. Sariu. Asir midheera. Sariu. Sagalee qofaa hiikkadha. Attaaffan qabu. Attaaffannaa tanta biraa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota koo. Egaan akkuma argitanii Saayidoon Sumayyaa qabadheera yookaan hargadheera jedhee yaada jechuudha. Egaan hamma nu badhe amma viidiyoo kana dhumaatti ilaaleera. Garuu hamma Sumayyaa natti fakkaattanaan jechuudha. Saayidoon amma Sumayyaadha jedheeti kan inni akkanatti namoota wajjiniin butee yookaan immoo fuudhee deeme jechuudha. Utuma Sumayyaa taatee Saayidoon akkana gochuu hin qabu. Yoonni isheen biyyuma bakka tokko jiraatanii ijoollee isaallee agarsiisuu baatte jechuudha. Karaa seeraan itti deemuudha malee akkas namooti bakka isheen jirtu itti agarsiisanii akkanatti haffanee fudhatee galee fi Sumayyaan borduukaa hin teessu jechuudha. Kanaaf yoo bakka dadhabee jire utuu karaa seeraa itti deemeen haadha manaa isaa kana deeffatees yookaan isheen hin deebi'u jettee jennaan immoo ijoollee isaa kana akka argatutu godhe bareedaadha. Jaartiisaatii daa'imman fudhattee baddeedhaan. Ati hin dubbatanii. Maa akkatti seeraan deebisee amma akka deebisee Seeraan deebisi. Maftii irraa qabdaa haadhati jaartiisi. Aywa. Maftii ni qabaate akkana miti kaas. Miidhamuu dandeesse akkana ta'uu hin qabu. Seera balleessuu hin qabu. Akka isiin miidhamtu maaliif godhan? Harka yoo hin endoomiin. Baadadhee asfaaltii irratti gahettee akka isiin tan caracatee waan adda addaa harkisteetti nu jeedhe fi sigaramti amma. Kanaafuu kan nu gochuu qabnu maali? Daddafnee afaan akka isiin hiitee ganda hin jeene afaan isiin ni hiina. Tolchineetiin. Achiin booda afaan eegahiin hin booda daddafnee harka ni hiina. Akkaan afaan dhiyaate. Egaan waan Saayidoon dhageessanii jirtanii afaan ishee harka ishee hin fuuna. Yaada kanatuma gabaabaatti itti dhiisetti baay'ee bareedaadha. Darbee immoo kana honnetti godhee akkana hojjetu jechuudha. Tokko nama bakka isheen jirtu sana hargeera jedhes jechuudha. Darbee mucaan bukkeen kunillee haadha manaa keetii waan barbaadde yoo goote waan akkasii dubbataa ture kun sirrii miti jechuudha. Akkuma jedhee darbee tu karaa seeraatti deemeeti baay'ee bareedaadha. Garuu hamma intalumti kun hamma akkoomsamtee hidhamtee deemte kun Sumayyaa ta'uu dhiisuu dandeessi. Sumayyaa miti ta'ee jennaan immoo maatiin intala kanaa yookaan abbaan manaa intala kana jechuudha. Seeraan isa gaafachuu illee hin danda'a. Kanaaf dubbii biraa ofitti fiduurraa bakka Sumayyaan silas duukaa ni jiraatti nutti hin fakkaatu. Garuu ijoollee isaa immoo akka yeroo barbaadetti argatuuf immoo karuma seeraatu bareeda malee namni akkana godhii haadha manaa keedha wanti seerri wanti godhu hin qabu yeroo jedhu tola jedhee duukaa deemuun dhiisee gaarii ture. Kun deemna. Yoo ka isiin diddu taate isii achi dhiisnee ijoollee qofa harka fudhannee yaana. Garuu gibbii san keessaa baasuu hin mijaa'u. Yoommoo akkasitti ati akka asiitu balbala cabsinee balbala dhoofnee seennee wacnee uumamee jedhe uummanni ollaan dhagaa maali jedhanii jidduu nu qabanii araara jedhanii suuta karaa seeratti hin gaafattaa mana murtii dhaqee akkas godhe akkas jedhe dubbiin harka dheeressan isiin mana jijjiirattee nu jalaa badde. Si galee ammallee nu jalaa baddee Gondar galti. Dhaaftee iyyuu Finfinnee mana kee argan jettee mana gadhiisti. Kanaafuu ati mana seeraan argitee miti? Eeyyeen argeera. Mana argitee mana san nu geessita? Egaa kun dhaggeeffattanidha yoo haadha manaa koo dhabe ijoollee koo hin dhabuudha. Abadan Sumayyaan immoo yoomiyyuu ijoollee kan ishee Saayidootti laattee hin teessu. Maaliif kanaan dura waan isheen jechaa turte hundi keenya dhaga'ama baane jechuudha. Egaan Saayidoon yoo mana sanatti illee tun dubbiin keetee maal akka isarra ga'u seerri maal akka isa godhu jechuudha. Afaansuma isaan dubbatee jira. Amma yeroo sanatti wacii yookaan immoo namni dhagahu dhiisu malee bor miidiyaa irra facaasa waan ta'eef jennaan viidiyoo kanatti deebisee ragaa itti ba'a jechuudha. Maaliif akkana goota tokkoffaan haadha manaa sana ta'uu dhiisuu danda'a. Yooma haadha manaa ta'eyyuu seera akkanatti akkas godhe jedhee hin ayyama jedhee yaadu. Nama biraa ta'ee jennaan immoo gana dubbii cimaatu itti dhufa. Maaliif iyyuu rabbiin isaa eegu. Tuuta jennetti inni seenaa makiinallee finnee jirra. Uffatallee kan ittiin ukkaamsinee ittiin hin uffannee jirra. Kanaafuu amma Sumayyaa maal gochuu deemna suutan dhayna mana nu mul'istaani wajjin oseennetti yoo ka'ate yoo ka'inni isa beetu fuula isaa waan hin beekne itti dhodhoofta maammee itti dhodhooftetiin yeroo isin gabbaatee fuula isaa akkuma argiteen harkistee gadi baasta. Egaa isaan dafeedha ati daddaftee harka ni ta'a ukkaamsinee baadhee makiinarra feennee baafanna. Isin galee miti akkasitti deemnan. Isin galee akkasitti ati hin beekte garuu fuula ilaa akkuma balbala xiqqoo. Amma Saayidoon fayyaa goowwaa malee jechuudha. Sumayyaan utuu wajjin jiraachuu barbaadde akkasumallee akka ijoollee isaa argu otoo barbaadde jechuudha. Kunuuti Itoophiyaa keessa illee Itoophiyaa keessa jira isheenillee akkasuma jechuudha. Salphaamaanii kan yeroo isheen mana fira isheedhaatti fa'aa argachuu ni danda'a. Bakka ishee garaagaraa yeroo isheen deemtu argachuu ni danda'a jechuudha. Kana dhiiseetu isa borseerri adabbii guddaatiin isa gaafachuu danda'u hojjeta jechuudha.
Egaan akkuma jedhee darbe namoota ittiin waa mari'attanii adda baafadha. Namni suni tokko tokko jechuudha akkuma hiriyaatti yoo fudhattanii hiriyaan tokko tokko waan gadhee irraati gorsite si deebisti lakki kun akkana miti utuu akkana goote jetti jechuudha. Garuu hiriyaan boolla si buusuu barbaaddu immoo waan gadhee sana yoo inni ittiin akkasin godha jedhee mari'ate jechuudha. Godhi baqqaa jetti jechuudha. Maaliif hiriyaa hin taane hiriyaa sobaa waan ta'eef kanaaf hiriyaa namoota illee godhannu ilaallachuu qabna. Akkasumallee namatti hin mari'annee gaariisa ta'u gadheesi goonu ilaallachuu qabna. እፈታሻለሁ አትጮይም ልፍታሽ አትጮይም ቃል ግቢልኝ እንፍታት በቃ አትጮይማ ኤብሽም የዶጋ እየን በቃ ወኖ መጥያተው ይሄ ራሂነትኒ ዮ ይቴ አፋሩ አፍካብሰ ይኸውልሽ ከጮች እዚህ ነው ማፈንሽ ብሩ ከኔ ጋር ብትጣዩ ፈትቼሻለሁ አትጮህም በእናትህ እኔ ተሳስታችኋል ሱመያ አይደለሁም እንዴ ምንድነው ተው እርግጠኛ ነኝ ምንድነው ተው ሱመያ አይደለሁም ልቀቁኝ ቤዛ ማጀት አንሱመያ ማጀት እሺ ማዳቤ namni bira jira እሺ ተረጋጊና እሷ ሆነች እኮ ምንድነው የምትሳሳ እንዴ ተረጋጊ እንዴ በቃ Egaan akkuma viidiyoo ilaaltanii kan na dhibe jechuudha. Amma sumayyaa taatee sumayyaa ta'uu baattee jechuudha. Saayidoon adda baafachuu danda'a. Tuma isheen niqaaba uffattee jirtu jechuudha. Garuu immoo haadha manaa isaatii haala isaatii niqaa warraa qabu niqaa irraa hin buusne waan ta'eef niqaaba sana jechuudha irraa ilaaluu danda'amu jechallee biraa deemsise jechuudha. Garuu inni immoo sumayyaadha moo sumayyaa miti argitanii akkanattiitu shakkii qaba jechuudha ishee bukkee dhaabbate. Utuu niqaaba sanarraa fuudhee ilaaleeti jechuudha. Isaaf yooma wal lolan iyyuu jechuudha halaala isaatii wanta niqaa irraa qabuuf waan tokko rakkoo hin qabu. Garuu inni immoo ganaan sichi deebi'ee sumayyaadha jetteemi jedha jechuudha. ታበናሽ ተሳስተሽ ራቷ ነበረች እኮ እሺ ወይ ስራዬ ጉድራ ተስገባኝ ወለ ተረጋጊ በዲንካን ኮት ይቅርታ እናቱ ይቅርታ በእናትሽ ሊፈማ ምን ያርጋችሁ ነው ይቅርታ እናት ለምንድን ነው የምታስሩኝ ማለት ነው ይታን ሊፈማ ወላሂ ማለት ሲንገሪ ታናት ይኸውልሽ እንዴት መሰለሽ ላስረዳሽ በእናትሽ ተረጋጊ ሱመያ የምትባል ሚስት አለችኝ በይ ልጆችን ይዛ ስለጠፋች እሷ መስለሽኝ ያሰርኩሽ ይቅርታ እሺ አግያ ሱመያ ስትፈካ ሊፈማ ነገር ወላሂ በእናትሽ ሱመያ የሚመስል በእውነት ይቅርታ ስትፈካ ፖሊስ ይቅርታ ነው የምጠራባችሁ ይቅርታ እናት ሱመያ መስለሽኝ ቆይ እኔ አደርስሻለሁ ምን ፖሊስ አንቺ ሱመያ ነች አላልሽኝ ሱመያ ቤት ነው ሱመያ አለች አላልሽኝ እሷ መሰለችኝ ምን ላድርግ ሰያ Egaan akkuma argitanii sumayyaa miti kun dhummaa isaa jechuudha. Nillee ilaalan irraatti haasaa jira waan ta'eef jennaan kun intallamma sumayyaa miti ishee turtee mi jette hammaan mucaan kun jechuudha. Argitanii amma inni fayyaa abbaa nagaa maqaa bee bor immoo intalli kun seeraan gaafachuu dandeessituu isheen dhiistee yoo maatiin ishee seeraan isa gaafachuu danda'u. Kanaaf waan tokko gochuun duratti utuu hin jarjarru ta'eetu hedduu bareeda jechuudha. Intalli kun mataan ishee ragaa biraa wanta ishee barbaachisu hin qabdu jechuudha. Manaa waamanii manaa gadi baatee akkanatti affananii fuudhanii dhaqanii sumayyaa miti. Ilaa argitanii intalli sun hammatu nama dhugaa taateeti. Sumayyaadha moo sumayyaa miti adda baafatteetu itti geessite turte jechuudha. Garuu isheen immoo sobdee tareeti sumayyaa wajji walii galarreen iyyuu sharrii irratti gochuu danda'u. Saayidoon immoo akka nama garuu nama cimaadha nama jabaa nama bal'isee yaaduu danda'udha. Haadha manaa isaa fi akkasuma ijoollee isaa akkana isaa raatesse waan ta'eef jenna maaliif rabbiin isaa gargaaru. Fooqii keessa galti achitti argee jira yeroo hedduu siif jecha wanni akkasirraa badee hangammaa si waliin arginii fi wanni si canquu dhiisee fi sarpiraayisii gochuu barbaadeeti dalagaa kee jedhee qotee jala deddeemee mana sumayyaan galtu kanaan durallee beezaa wajjin walii bilanii arganii jiraniif mana sumayyaan galtu irra geettettiin achi nageessuuf deemti. Ani video dhengada deebisaa isiif deebisa irratti har'a booda sumayyaan walilleen argu ija isilleen argu isilleen dubbisu osoo karattuu argeen salaamu jedhee ture murteen kee murteedha garuu beezaan immoo ana baatii kan hunda jala deemeetiin hin xaare dhimma kanaan siif ga'e ati maaliif lifaatii kiyya xaarii keenya jala